Guddisaaf naannamne salgiinne qunca'ee salgan ilmaan bofaa torban ilmaan mar'ataa qeekoon tanqaaqanii summii isaan iddaniin kichuun ani hore galma hankaaqanii mormoriin hindaaqanii hini gurdumuu malee dubbii jaabana kanaa sammaa kanaa akka argaan hin baasanii odeessanii hini gungumu maleo malsa noksetta gugang kesa gotina gugang kerarsana dudang mekenitti budai kerarsana dudang mekenitti budang lage padu koga kota kadada koda koi Sitani mahoda ko toda ko mori nimne toda ko mori nimne ko boni nimne Bartenga dandul cisungu barana sindul cisungu tenyune muntasi sungu lami walina sisui Shambu gara gudurungu tachuma nola durungu nashenoran sibilang abaka walgaidirai Nashenoran sibilang abaka walgaidirai Danggap kesa hurufang alecak kesa bulufai Danggap kesa dukanang adirak kesa kupanang adirak kesa kupanang adirak kesa kupanang Ushimana kenya cirung utamayu kesa cirung utami kenya murani Omi kenya murani itoma kenya tukani ken sandako bakare ngede sabako nakare Ken sandako masenang ane sabako nasenang adite sigute gute ngekaliti mare kunoi Mucangke dubi jipe garangu bate kuno Adun inanggal galang apa ni jedu balbalang acap sani nuti galung ucip sani tunu kalui Cip sani tunu kalu kana gubena wadang atal kani guyana dang atal kani guyana dang atal kani guyana dang Arne kenya na domsu ukara kenya nu domsu kana gubena wadang atal kani guyana dang Garina rengu batenge to konyiru dakati garana rengu batenge to konyiru kapani Apa ya boleh kongotan ombane boleh kongon apa ya gasharenge na kami terapare dari dona watale Ishopoko besola Ishopoko yadora gamochi ke sanjora Ishopoko irai dachi sane itu dina duci suyona Kalatu Uनको साथ में begini karena masa mengira Inde sunje choda sheka namaja sisu ke na seri kita lakukan ke na Malif natti tola dachee atirra jirtu biyyat keessa turtu galmi ati seentu haasaan attaasistu qilleensa naannoo kee fixxee yoon argamu galaana yaada kee daakaa yoon argamu nasi eessee sola maalif natti tola suma orma firoomsee orma keessaa foo'ee jedhee maan dubbadha ormaaf lafa too'ee Ormiyo asa umakaa kee waan hamaa siigni koo ol danfee maaliif itti gama maafanis si yaada si godhadhee jiru maaliif isgitni kee lafa kanan jiru maaliif
Akkasuma dhugaan sitti watwaadhuuf dantaan qabaannedha. Ati soonsi waamuu didaan dhowwaannedha. Akkasuma narra tarkaanfatee deemee fagaatedha. Lafa hin jirretti nagaa argatedha. Ammas ani sin yaada osoon kana beeku narraa citte jedhee gargar bahuun eegu. Ati garuu galmee koo dhoksite dawootti geessite ofirraa na dhiibda achi fageessite. Ani immoo osoo keessi kiyya jejjeeqee na sarbu ofii koo dadhabeen ofirraa si darbu nagaa siif qabaannaan jedheen si dhugoomsa. Yaada keensi daareen sobee of dhugoomsa. Eeyyee kunoo lafat nagattatti bafa firoonfadhee takkaa si beela'aa takkaa si dheebodhee kunoo annan jira dura kee dhaabadhee si haa ga'u nagaan koo dhagahii qaanceeffadhu. Si haa ga'u nagaan koo dhagahii qaanceeffadhu. Haftee yaada kooti soqii haanqeffadhu. Eeyyee kunoo hunduu na laalanii ija facaasanii takka waa taajjabu mataa raasanii mataan itti raasinaa. Kunoo booda keetiin kaanis dursanii kaansi waliin taa'u teessoo kee marsanii taphatanii kolfunni waci huursanii. Abdii koo lagagamaa urjii koo guutuu namaa abdii soora lubbuu daawwannaaf toleessaa garuu si qofaatu mul'ata macca goote keessaa. Abdii koo lagagamaa abbaa dubbii namaa abdii koo abdii gate abdii ofiisaa hate abdii dur abdeessaa teessoon isaas na keessaa har'a maatu taanaan abdiin abdii dheessa. Ilaamee abdii koo abdii isa dura koo waan garaan koo yaadu sin dhoksu du'a koo argaa na dhokfatta si ilaaluun dhiisne ija sirraan butu abdii koo guucaarta si abdachuun dhiisne abdii sirraan kutu akkamittan kutaa. Cancala jaalalaan ana keessa kaatee surraa keen jiruu koo ana iyyuu dabaaltee caayaan jaalala koo inni naaf gaaddisaa akkan abdiin kunne santu na yaachisa. Eeyyee saniif tarkaanfadhee hin deemu fagaadhee hiraarsaa yaada keen garaachaa luqqa'ee osuman gubadhu hammeenya maqaa kee ol faatus hin qabaachuun koo ayyaantummaan si'a. Maqaa kee maratee ol fuudhee waammachaa lagamee gajjaa. Laaliyaasa onneen koo bultee dhahattuu fi laaliyaasa lubbuun koo abdiin jiraattuu fi osoon somba keetiin qilleensaan harganu seeliif dhiiga keetti seeliif dhiiga keetiin qorame argamu yoo wal si dhabeellee jaalala kee hin galu. Eeyyee jamaan kun ragaa hunduu fuula ifee jaarsi eebba biifi. Gateetti bal'atee tuusni waliin taa'u foolii waliin unachaa galma guutee yaa'u qumbii waliif taa'ee waliif ka'u galmi jaarsi jiru galmi jaalala himu galmi gammachuu roobsu galmi gidiraa oobsu innuu nuuf ragaadha. Galma sona beeku galma safuu eegu galma ilaafi ilaamee galma dhugaa dhaamu galma sobaraasu galma jibba diige galma nu araarsu galma ofii dhiige haa ta'u kana booda. Galma gubbaa waaqaa galma nagaa saaqaa galma ifa goobu galma nuuf barraaqaa keessatti wal geenyee lamuu sin dararu waamichi jaalalaa takkaa si amaramu. Eeyyee kunoo jibbaate see wal jiraan bu'aa bor ittillee ya'u siif jiraadhiin du'a. Egaa daroon akkuma argitan nama cimtuu shamarree cimtuu nuti qabnu keessaa ishee tokkodha. Egaa argaa jirtu isaanis arganiiru shamarree cimtuu sammuunis qaamaanis cimtuudha daroon. Amilee xixiqqaadha. Gara fuulduraattis immoo hojii gurguddaa hojii kana dura baanii beekne irraa eegna daroorraa imaanaa guddaa sitti kennaniiru daroo ulfaadhu galatoomii siin jedha. Egaa dura kishaafni jara nu jira nama baay'ee argaan turre nama baay'ee gidduu keenya jira keessummoota hedduudha leellisaa argaan jira nama kaaduu wallaan dhiifama gammeen natti mul'ata dura rifeensa isaatiin akkatti argu dhabee hundeessaa Instituutii Aartii Oromiyaati hundumti keessan keessummoonni fagoo yoo irraa dhuftan ammallee daballee baga nagaa dhuftan isin jedhu. Baga nagaa dhuftan namoota
guddaa gidduu keenya jira. Keessummoota baay'eedha kan gidduudhaa qabnu. Amma mee gara Sindararu dabalu. Sindararu. Kota kasaabun. Maaliif Sindararuun tuni mucayyoo walloo akka? Akkuma koo bakka kee jechuudha. Rakkoon qabu itti waliin gala. Jennu amma mucaa walloo ta'ee ulee isaa akkatti qabatee dhaabata ergaa argataa jira jechuudha. Achi iji ishee akkuma jeeqe kanatti fakkaate gaafa yaaddu tilmaama qabu. Yaa kullee ija fuulaa kan tasammuu fofnee tarii ni jarjartaa yoo waliin haasofneedha. Hin sodaatti. Illeen jarjaru sodaa namaaf malee warra tuna lola yeroo mana galee. Warra koo jaarsatu araarsaa anis gama kiyyaan nan kanfala aarsaa jedhaan immoo. Akkasaan hambee nu nan deemaa sodaadhee akkati na yaadne nagaa koo siif laadhee siif jetti gaa. Eeyyamamtuu taatetti jechuudha. Sindararu lafa milee kennaame. Amma immoo caalatti Sindararuun abbaa isheetti maal jettee dhaamte maal itti haasofte? Abbaan Sindararuu nama guddaa barreessaa nama jabaa abdiidha waan ta'eef Sindararuun isaan immoo maal akka jettu? Abdiidha warri beektan beektu. Warri hin beekne immoo abdiidhaaf jecha manni dheereffamee ijaaramaa. Sababni isaa gadi jettee mana bal'ifamee ijaaramaa. Sirriidha. Kanaaf kallattumaan amma Abdii Alqaadir Seyd barreessaa kitaaba Sindararuu. Narga umiti kan abdi. Abdi ni anada. Waamicha aartii Oromoo kabajanii waamicha koo kabajanii guyyaa kana as iddoo kan iddoo nuti sana fe'ee dhufuu keessanii fi ulfaadhaa isiniin jecha waan baay'ee hin haasa'u haasawwan hojii irratti haasa'uun baay'ee danda'u ulfaadhaa baay'ee galatoomaa isteejii kana akka istiin baay'atanii dhuftanii walii wajjin waan aartii waan saba keenyaa waan taate hojjette waan hin hojjedheedha jettanii fudhattanii bakka kana dhufuu keessanii fi ammas irra deebi'een jedha guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Sanatti dabalee namootaan galateeffachuu barbaadu kitaaba kana jalqaba isaarraa jalqabee namoota na wajjin turtan yeroo inni koo yeroo garaa garaatti na jajjabeessaa turtan akkasumas immoo eddii gara xumuraatti dhufe immoo gara soofti koppiitti deebisuutti dabalatee gulaaluudhaan haalota garaa garaadhaan qarshiidhaan kallattii garaa garaatiin namoonni na bira dhaabachaa turtanii galatoomaan isiniin jedha ulfaadhaa. Sindararuun intala koo jalqabaa fi intaladha. Jalqaba irratti intala godhadhe. Hojii waggaa 6 waliidha. Narka bubbuleera. Yeroon isaa yeroon nyaataaf geera anaan jettee naan gara keessa itti fide. Yeroon geenyaanidha. Hojii ijoollee miti. Baay'een keessan argitu gara boodaa irratti yaada. Hojii koo waggoota baay'eedha jechuudha. Kan biraa wanta an jedhuma irratti baay'ee naasa godheera. Abbaan instituutii kana gammadoo baay'ee teekkiitti jechuun natti tola. Mataa isaa ilaala malee fuulli isaa bira hin argamu. Ulfaadhu galatoomii dhaabbanni kun dhaabbata keenyadha. Carraama kana fayyadamee dhaamsa tokko dhaamuu barbaada. Namoonni waan aartii keessa jiru kottaa asitti baradhaa. Gaafa isin keessumaa addumaan ijoolleen keenya ijoolleen mooraa yoo baay'attanii dhuftanii ilaalcha isinii godhee isin barsiisuu danda'ee yaada. Kanaaf kottaa asitti baradhaa waan keessa keessan jiru rooba qabsiifadhaa isiniin jedha. Gama kootii baama kana dubitti yoo naasee nagaa amma nama tokkoon gara waltajjiitti isiniif afeera. Lalisaa Indiris baay'ee keessa beektu barreessaadha gaazexeessaadha. Kallattii garaa garaadhaan beektu isa gara waltajjiitti afeera. Amileen annaas madhaa.
sanyiin akkuma mataasaa qabatee iyyaa buufata fayyaa magaalaa naangoodhaa ba'ee gara mana lammiitti adeeme. Akkuma achi geenis dugdaan dhukkee oobdii isaanii keessatti lafa dha'ee yaa lammii koo atis guyyaa tokko ni dammaqxa ta'a. Anis obseen eegaa guyyaa dammaquu kee guyyaa gaafa sanaa anis ta'uufan jira hirmaattuu gammachuu kee. Si wajjiniin taa'ee miidhama kaleessaa kanarraaf kan borii si waliinan odeessaa. Miidhama kee fi koo har'as dhalootaaf ol ka'aa seenaa godhee kuusaa. Dilbii ta'ee haa taa'u. Dhalooti dhufu immoo dilbicha gad fuudhee toora galchee naqee hundee isaa tottolchee yayyaba gaarii irratti si haa hundeessu. Ofiin itti soqee achiis jalaaramee firii qajeelummaa dhugaa soba hin qabneen kaayyoon koof kaayyoon kee ittiin galma haa ga'u jedhee bakka sanaa adeeme. Kitaaba Sindararuu fuula 45 irraati keeyyata tokko kan inni amma isiniif dubbise. Kitaaba kana guutummaatti waa'ee isaa isinitti haasa'uufii miti. Garuu keeyyata kana keessatti karaakterii sadiitu jira. Jechoota ani jaalladhe lama. Tokko lammiidha. Sanyiitu mana lammii dhaqee oobdii lammii keessatti kufe. Akka keeyyata kana keessaatti jechuudha. Isa booda seenaa keenan odeessa jedhee waa'ee seenaa dubbataa jechuudha. Kana gaasinumaa fanniisaa haa ta'u waan gabaabduu tokko waa'ee kitaaba kanaa. Kitaabni kun kitaaba asoosamaati. Kitaaba noobileetti jennee waamuu dandeenyudha. Noobeelii osoo hin taane jechuudha. Giddugaleessaan kitaaba baay'ee gaarii tokkodha. Egaa wantoota kitaabota afaan Oromoo asoosamaa mammaatti jiran irraa adda natti ta'etu jira. Tokkoffaa irratti karaakteriin kitaaba kana keessatti taphattu Sindararuun kan maqaa isheetiin kitaabni kun mogga'u dubartiin. Asoosamoota afaan Oromoo meeqa beektu laata dubartiin karaakterii yookaan boobaan galeessa taatee kan hanga dhumaatti deemte. Tarii yeroo beektaniif ani hin beeku. Kun tokkoffaa kallattii sanaan galagalcha akka hin taane agarsiisa jechuudha. Baay'een keenya dhiirotuma goonee barreessinu. Olaantummaa dhiiraa naan jedhina. Tarii fi ija tiyoorii dubartummaa yookaan fiiministootaatiin gaafa ilaalamu akka kanatti ilaalamu mala. Kan biraan kitaabni kun kitaaba Oromooti. Kitaaba Oromooti gaafa isiniin jedhu gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Ogbarruu jechuun waanuma afaan Oromootiin barreeffame qofaaf kan Oromooti jechuu hin dandeenyu. Yookaan ilmi Oromoo tokko waanuma barreesseef kan Oromootiin jennu. Ogbarruu keessattuu ogbarruu gaafa jennu yaa warra akka xiinsammuu fa'aa kitaabolee seenaa fa'aa yaaduu dandeessu isaan ogbarruu miti. Ani ogeessa ogbarruuti gaafa akkas jedhu tarii irratti taa'uu dandeessu. Ogbarruu jechuun warra kalaqa ta'an walaloo diraamaa warreen akka kanaatti fiikshinii jechuudha. Isaan kana keessatti ogbarruun kun kan keenya kan Oromooti. Gatii afaan Oromoof barreeffamee fi miti. Gatii afaan Oromoon barreeffamee fi miti kan inni akkasiin jechaa jiru. Nugugii Tongoo yookaan Chiinaa ishee beekaa beektu jedhee yaada. Barreessitoota beekamoo sadarkaa Afrikaatti jiranidha. Warreen seenaa fiikshinii yookaan seenaa ogbarruu litireecharii Afrikaa gaafa kaasu isaaniin namoota dagachuu hin dandeenye. Ingiliffaan barreessan kitaabota isaanii garuu Ingiliffaan gaafa barreessan ogbarruu afaan Ingiliffaati yookaan ogbarruu warra Ingilisiidha jedhamne ogbarruu Afrikaatii jedhama. Sababni isaa koonsernii isaa dhimmi isaan ergaa isaan kaasanii kan Afrikaatti waa'ee cunqurfamuu Afrikaatti waa'ee Afrikaanotaa dubbatan afaanichi garuu afaan Ingiliffaati. Kanaaf ogbarruu Afrikaatti ittiin jenne kan isaanii. Kunis immoo dhimmi inni kaasu dhimma nama dhuunfaa miti. Dhimma waliigalaa Oromooti. Kallattiimaan immoo ogbarruu Oromoo of keessaa qaba. Akkas gaafan isiniin jedhu safara ogbarruu tokko afaan keessatti hin daangessinu isiniin jechuu kooti. Dhimma isaati. Dhimmi inni kaasu waa'ee eenyuuti waa'ee eenyuufaa dubbata. Dhimmi sun kan eenyuuti. Dhimmi sun kan warra baluuti gaafa jedhu ogbarruun sun kan warra baluu sanaa ta'a jechuudha. Kitaaba kana keessatti afoolaa, afwalaloo, oraal litireecharii, oraal pooyitarii, mammaaksota, hibboo wanta baay'een argee akkas jechuun kitaabicha Oromoo fakkaataa jechuudha. Kan Oromootii jechuudha. Kanaaf afoola jechuun litireecharii keessatti sirna barreeffamaa nuti beektu uummanni Afrikaa sirna barreeffama mataa keenyaa hin qabnu. Baay'een isaa kan bakka biraadhaa dhufeedha.
laatiniinis haa ta'u giiziinis haa ta'u kamiyyuu jechuudha. Garuu ogbarruu qabna. Ogbarruun keenya isa afaaniin himamuudha. Afaaniin namatti oduu durii daa'imummaatti dhagaa guddaa. Akka ogbarruutti yaadu garuu ogbarruu keenya jechuudha isaan warri kaan barreessanii yaada tokko ibsuuf kitaaba guddaa tokko maxxansuuf namni keenya durii garuu oduu durii daqiiqaa 5 gidduutti dhumtuun kitaaba guddaa tokko lafa kaa'aa jechuudha. Kun beekumsa cuunfamedha. Beekumsa bal'aa cuunfamee bakka tokkotti xiqqaatee dhiyaate jechuudha. Mammaaksota gaggabaaboo dudduuba yoo laaltan seenaa dheeraatu jira, yaada bal'aatu jira. Garuu cuunfee bakka tokkotti kaa'e sun ogbarrichi humna ammanii akka qabu, guddummaa ammanii akka qabu lafa kaa'aa jechuudha. Egaa uummata amma kana fagaatee hima tokkoon kitaaba tokko lafa kaa'aa ture irraa dhalanne har'a beekumsa sana akka beekumsa duubatti hafe tokkotti gannee gara beekumsa haaraa abuuruutti ceena jennaan hin ta'u. Maaliif bukkoo bukeessuuf bukkoo dura bukaa irraa raacitti fudhatu natti fakkaata. Dubartoonni as keessa jirtan ta'ee shamarranii fa'aa yaada kana naa jabeessuu dandeessu. Akkas jedhee yaada beekumsa abboota keenyaa sana beekumsa irratti dabaluu danda'u qabnaa jechuudha. Abdiin isa kana dursee godheera. Kitaaba kana keessatti hedduu shamarranii walaloo wanti dhibeen jiru. Isa kanaaf ogbarruun kun kan Oromootii beekumsa uummata gurraachaatii kan inni isinii jedhee jechuudha. Egaa beekumsa sana abdiin fidee asii ga'eera. Kana booda barreessaa dhufu akkamitti barreessa laata? Kana itti yaada as keessaa barreessitooti baay'een bahu barreessitoota baay'een argaa jirasi qalbii fa'aa kaaniinus argaa jira. Egaa inni kan biraani kitaaba kana keessatti afaan ogbarruu isaatiin afaan ogbarruu jechuun afaan barreessaa jechuudha. Akkamitti akka isinitti himu beeku garuu asoosama tokko gaafa barreessu karaakterii ani uume suni lalisaa miti jechuudha. Fakkiin mataa ishee qabdii akkaataa yaada mataa ishee qabdii karaakterii sanaan uume gaafa barreessu ishee ta'eetan waa'ee ishee yaada ishee barreessa malaan yaada koo baay'ee ittiin jedhu jechuudha. Abdiin isa kana dursee hubatee ogbarruun Oromoo baay'een isaa asoosama kan koo dabalate baay'een isaa warri durii mataan isaanii jechuudha. Rakkina kana karaakteriin of ta'ee miti barreessaa ta'ee taphata baay'inaan. Kan abdii irratti kan arginu karaakteriin hunduu amala mataa isaatiin, kennaa mataa isaatiin, haasaa mataa isaatiin kan inni taphataa jiru. Kun cimina, kun afaan qooddattootaa adda ta'uu, afaanni barreessaa fi afaanni qooddataa adda adda ta'uu jechuudha. Isumaan haa kalaqaman iyyuu malee. Walumaa galatti kitaabni kun kana fakkaattii hanqinoota isaa maal isaa immoo gaafa ilaaltan isin baasaa dubbisaa isaatiin qabu xiqqoo gatii ta'ee fi isa dura garuu waa muraasa as keessa ijoollee hojii muuddanneetu baay'eetu jira. Akka carraa ta'e abdii mataa isaa dabalatee jechuudha. Baay'ee wal beekna jechuudha. Abdii wajjin ogbarruun tuttuqoo oolma faana jalqabne jechuu dandeenya kitaaba walirraa eeggifannee dubbisuu waan akkasii sadarkaa barnoota gadaanaatti jechuudha. Abdiin kitaaba kana barreessuun yeroo sana fooyya'aa bareedaa maluuf yaada qaqqabe. Ani isa wal faanaa jalqabnu malee kitaaba sadan tokko barreessee jira jechuudha. Wal bira qabnee yoo madaalle namni ammuma bilchaachaa deemu waan bilchaataa hojjetaa deemu. Daa'imummaan tariifadheen hojjedheeraanii horreefi sun sana abdiin garuu bilcheessee obsa guddaan har'a ga'uunsa cimina guddaa kunillee kitaaba ariitiin barreeffame miti jechuun kitaaba baay'ee irra turanidha. Kanallee akka ciminaatti ilaaluu dandeenya. Kitaaba kana bitattanii dubbisuu qabdu, hiriyoota keessaniif illee bittanii kennaa gootanii kennuu qabdu. Galatoomaa ulfaadha. Gameessa mucaa jabaa galatoomi yaalalisaa xiinxala kitaabaatiif suma bira yaallisaatiin jenna. Biyya keessas warri jirtan lalisaa xiinxalchiisuu dandeessa jechuudha. Kanaaf namni gaafa dhukkubsate dhukkuba garaacha keessoo gaafa dhukkubsate doktara bira geessanii yaalii baqaqsanii yaaluu jirtire bifa saniin akkaataa sanii kitaaba keessan sinii yaaluu danda'a lalisaa ammallee galatoomi sin jedhu. Biyyi galma taa'ee siinsi eegaa jira as bahee mul'adhu eessa jirta yaa firaa. Tu jennu firaan kun immoo maaliidha yookaan seenyudha?
Gaaffii gaarii biraa jechuun al tokkotti nyaara isheetiin riitima shaniif ja'a taphachiisuu kan dandeessu. Dhugaa moo? Dhugaa. Akkasumaan immoo maaliif mana muuziqaa ofii isheetiin baratti? Kun gaaffii gaarii galgala gorsa kennuu dandeenya. Utuu jennu garuu firaan kun amma maal qabattee tura kan isheen as baatu? Firaan amma kan isheen waltajjii irratti as nu baatu moonoloogii qabatteeti. Moonoloogii jechuun diraamaa nam tokkee jechuudha? Diraamaa nam tokkee. Firaa hawaas amalee guddaadha gara waltajjii tasaffaa.
beeku akkamitti akka isin laaltanii jooraan oole. Baay'ee yaadaan nu fuutee deemteetti seeraan yoo dhaggeeffattaniitu ta'e kanaaf haamileen ammayyuu isheetti xiqqaatu. Akkamitti immoo akka ishee rifeensa yookaan nyaara ija ishee irratti bakkamee akka isheen taphachiisaa turte immoo isin daawwattaniitu kanaaf isin gaafadhu jechuudha. Dhugaan baheeraa jechuudha nuti sila dubbachaa oolle mirkaneeffataniiru jechuudha amma. Amma kunoo ta'uufi. Hin taane? Ta'uufi isumaan bira daba. Egaa isin dararuun hiixattee morma ishee baafachuudhaaf waan as dhiyaatteefi. Nu ilaalaa jirti amma. Yeroo nuti isin dararuu gara saba kanaatti dhiyeessinee agarsiisnudha jechuudha. Arguudhaafidha amma sirna eebba kitaabaatu itti fufaa wantoonni sirna sanaaf barbaadamanii as akka nu dhiyaatan isiniin jenna sumaanii. Egaa kabajumaan namoonni meeshaalee harkatti qabatanii jirtan gara waltajjiitti akka nu baaftan jecha. Egaa kanatti aansuudhaan namoonni sindararu nuuf eebbisan kallattumaan gara kanatti isaan waamna. Egaa waan hundumaa maanguddoo dura waa gochuu hin danda'amu. Jalqaba isaa hin eebbisne ammas immoo sindararu kan eebbisnu isaan hin ta'a. Jaarsolii eebbaa keenyaa haamileedhaan gara waltajjiitti nu affeera. Dura haamileen itti xiqqeessanii Haamileedhaan jaarsolii namoota gurguddoo kan haamileedhaan asitti nu simadda. Otoo jennu jaarsa garaa arrii fi jaarsa mataa arrii garaagarummaa isaa. Ani hin beeku. Mee ati nutti himi. Egaa yeroo hundumaa jaarsa mataa arrii caalaa jaarsa garaa arriitu baay'ee barbaachisaadha. Sigalee? Arriin akkam beekutti ogeessonni fayyaa na gargaaruu danda'u. Sababa qilleensaatiin mataan namaa gara arriitti jijjiiramuu danda'a. Sababa garaagaraatiin aariin faan namatti baasuudha. Damma dibachuu faan namatti baasaa namoonni. Kanaaf amma kallattumaan jaarsolii asitti affeerraa itti aansee abbaa sindararuu isaan dura. Abbaa sindararuu Abdii Alqaadir. Abdiidhaan gara waltajjiitti affeerraa. Ammallee meeshaan jiru sindararuun as ta'uu fi baay'ee fedhan qabdu fakkaata ta'ee namootaaf ta'ee. Namoonni qindeessaa jirtan meeshaalee as nu baasadha. Meeshaalee as nu dhiyeessaati. Namni biraa eenyu affeerra laata? Namoonni affeerru hafaniiru ammas. Dooktar Kaasaayee jedhamu isaanis keessummaa kabajaan itti qabnudha. Gara waltajjiitti isaan affeerra. Akkasumas Dooktar Badhaasaa. Dooktar Badhaasaa adaraa keessa haamileetiin. Haamileen nu simaddaa asitti. Eegatee rukuta. Walitti buusaama. Sirriitti. Sindararuunis akka gammaddu nuti illee akka gammannu. Sindararuun illee as bahutti jirti. Gabaadhaa si eegaa jirra. Yaa sindararuu as bahee uummanni si eegaa jira. Hundumtuu hawwiidhaan sindararuu eegaa jira. Sindararuunis qophaa'aa jirti. Tarii beelloo ishee sirreessu jira waan meeqa jira. Sirrii dhagaa waan baay'eetu jira gaafa cidhaa. Kana caalaa. Salluma jedhamee achi as hin ba'amu. Situ beekaa xinnoo muuxannoo wayii argatteetta fakkaata. Gola keessa tokko barbaachisa waan ta'eef. Yeroo dhabne malee silaa otoo muuxannicha nuu qoodde afaan nutti tola ture. Baay'ee rakkatu. Muuxannoo cidhaallee qabu. Qabaachuu tarii rakkoon dhiisi. Ansi nu baddaa. Kanaaf kallattumaan ammallee sindararuu eegaa jirra. Sindararuun as bahuuf morma baafachaa jirti. Baateetti bahuufi. As bahuufi haamileen itti xiqqaata. Haamileedhaan si madda. Sindararuudhaaf haamileen. Sindararuu. Baay'ee namatti tola. Asirratti kan argaa jirru sindararuudha. Sindararuudha. Saatii manatti mul'atte sindararuu ishee sana jechuudha. Tanuma sindararuu nuti eegaa turre. Amma sirna eebbaatti kan itti fufu. Egaa akkuma argaa jirtu waan fudhannatti fakkaata. Waan ifuudha. Adaraa nuuf ariifadhaadha. Dhumeera natti fakkaata. Waan itti qabsiisnu fidaa jechaa jiru. Gaafa cidhaa akkatti bareedu jechuudha. Akkuma warra kanaatti faayamanii akkuma abbaa sindararuu fa'aa akkuma jaarsolii keenya akkuma keessummoota keenya namoota gurguddoo kanaatti mimmiidhaganiitu jechuudha kan lafa cidhaatti argaman.
Kanaaf illee muuxannoo fudhachaa jirta jechuudha. Nus immoo akka kanatti miidhagnee mitiire? Natti fakkaata. Tole waan itti qabsiisamu. Egaa keessummoonni jaarsolii maanguddoonni biyyaa keessummoo kabajamtooti gara fuulduraa siqtanii keekii kana nu murachuudha. jalqabuu fi amileen hin jiru. Ittuma seqaaraa egaa waliin ta'anii jiru isaanii kan sindaramuuf eebbisanii sindaramuuf eebbifamuudhaa fi dabalamuudhaa fi gara sabaatti hamilee guddaa karaa hamilee kennaa fi baay'ee egaa sindaramuun haala kanaan gara kitaabolee kanneen duraan tureetti dabalamteetti baganaa kan dhuftee aanaa dhufuus ni jenneera sindararuu keenya. Egaa kallattumaan haasaa gabaabaa kan taasisan jiru. Utuma isaan ibsaa qabsiisaa jiranii Dr. Kaasaayee haasaa nuuf taasisu jechuudha. Amma isaaniifiin yeroo kennaa jechuudha. Dr. Kaasaayee. Maanguddoonni keenyaa fi keessummoonni keenya warri kaan iddoo isaaniitti deebi'u. Dr. Kaasaayeen immoo asitti hafanii haasaa gabaabaa nu godhu jechuudha sirna kana booda. Abdiin kitaaba sindararuu jedhu kana kalaqee uummata isaatiif gumaachuu isaatiif uummata isaa biratti galata guddaa qaba jedhee namana. Kanas kan hin jedhuuf keessumaa uummanni keenya uummata afaan guddaa aadaa guddaa yookiin immoo falaasama guddaa qaba jedhamee beekama. Haa ta'uuti garuu dhaloonni kanaan dura ture akka dhaloota ammaa kana akka Lisaafaa kana akka Iyyaasuu bal'inaa fa'aa akka Abdii kana fa'aatti hin qabnu jedhanii waakkachuu qofa otoo hin ta'in dhaloonni qubee kun waa barreessee gumaachaa jira waan ta'eef kuni guddina aadaa Oromoo duudhaa Oromoo addunyaa irratti beeksisuudhaa fi gara fuulduraatti fufsiisuu danda'u irratti qooda guddaa waan baasu waan ta'eef hojiin akkasii kun baay'ee kan dinqisiifamudha. Abdii naa galateeffadha. When we talk about literary works, hojii hogbarroo akkasii kanarratti waa'ee kwaalii isaanii naa dubbannu lalisaan waan guddaa dubbataa ture dabalatuma dabaluudhaaf. One of the qualities is whether it can glue you to your chair until you read it through. Kitaabolee nama fakkeenyaaf kitaaboleen character formation keessatti yookiin immoo suspense uumurratti kitaaboleen biyya Raashiyaa akkuma beekamu yookiin kitaaboleen biyya alaa baay'een akka yeroo ayyuu kobbortaa uffannee baanu faana gochuu danda'u yookiin immoo waan dubbisuu jalqabne osoo fixeen akka hin kaane nu godhu. Akka kana ivantiin kun as keessa kan baay'ee nama dinqisiisu mammaaksaan goolabamu yookiin immoo mammaaksa wayiitiin dhaqanii jecha wayiitiin dhaqanii ibsamu jechuudha. Dabalataanis immoo beekamoota namoota ta'an qabsoo Oromoo keessatti yookiin immoo aadaa Oromoo keessatti namoota jajjaboo ta'an akka maammoo mazamu waan jedha waliin ivantii guddaa ta'e waliin nama jiru. Kunis baadiyyi dabalataa ta'u waan kitaaba tokko ta'u. Keessatti amma qabanii jiran akkuma isaan duraan jedhe aadaa Oromoo waan akka geelloo, mara tullurfaa yookiin immoo sirba cidhaa kan taasisu jechuudha. Maaliif hojiin literary works basically maali hojiin isaanii akka uummanni wal baru akka aadaan tokko addunyaa irratti baramu taasisu. Saba kan baruu kan affeeru jechuudha. Kanarraa kan ka'es baay'ee namatti tola. Itti aansuudhaan immoo hojii akkasii kun asoosamni akkasii akkuma lalisaan jedhe kun asoosama dheeraatiif gagaan hin qabatamuuti gaggabaabeetiiti noobeleen keessatti qabatama. Kanarraa kan ka'e yaa'u dhimmaansaa ittiin akka nama hadhisu taasisedha. As keessatti maaliin hojii yeroo kanarratti haala yoomessa beeksisa irratti hundaa'ee uummata naannoo tokko jiru. Akkuma aadaa Oromootti hunda kan calaqqisu.
seentraalii qaba, yuunivarsiitii qaba. Garuu uummata naannoo sanii haalaan aadaa isaa agarsiisee waan agarsiisedha. Kitaaba baay'ee aadaa keenya tursuudhaaf gara fuulduraatti immoo ijoolleen namoonni galatooma.